Okay. Amma namni hundinuu miyuuti godhadhaa haadha piroojeektii keenya jalqannaa. Ergeeran. Ergeeras. Screenshot godhe. Okay, Gammachuu dheeressa. ayyee. Ilaa amma piroojeektii teenya jalqabna. Mee nama meeqatti kompiitararra jira? Maafi eega isinii saatii keenya dedikeet goonee kennine isinii barreessuu qabda waan ta'eef ilaalchi qofaan hin ta'u, ija qofaan ilaaluu hin ta'u. Amalli piroograamingii maal qaba? Barreessuu fi yaaduu barbaada waan ta'eef waan yaaddan san barreessitan waan ta'eef ija qofaan yoo ilaaltan am sorry. Kanaafuu piroograamingii barreessaa olii atu deennee dansaa. Eenyutti kompiitara qabaa eenyutti hin qabne hin beeku. Kanaafuu har'a kallattumaan gara piroojeektii keenyaatti seenna. Sirrii dhagamaa miti? Sirrii dhagama sirriitti? Hin dhagama. Bakka itti fufaa. Kanaafuu piroojeektii keenya gammachuu garramaa hanfaleera. Gammachuu. Nambee. Isaanoti gadi. Gammachuu garramaa eessarraati? Gammachuu. Gammachuu. Nabira. Hanfaleera ilaa dere ana amma callisee seensa jiran natti fakkaate nama sadi moo akkasiin callisee seenseera nama 10 qofa hanfaleera. Bakka miyuuti godhadhaa bakka miyuuti godhadhaa hin jalqabna piroojeekticha. Okay. Ara daggafaa antini kemiit godhe. Miyuuti godhaa bannaa jechuun. Miyuuti. Daggafaan miyuut godhi maayikii kee. Okay, isin mul'ataa miti? Bakka hundi keessanuu na laalaa baay'ee gara biraa hin laalina. Gara biraa hin laalina yoo koodii barreessuu barbaadan barreessa miyuuti godhadha. Miyuuti daggafaa miyuuti. Maayikii mallattoo maayikii irra gootu daggafaa. Daggafaadha moo eenyudha kun? Ani hin baasa nama amma nu jeeqaa jiru san hin baasa. Eenyu namni jeeqaa jiru bannaate miyuuti godhadhaa hin jenne ani. Okay, miyuuti ta'eera. Ilaalaa akka ilaala. Webpeejiin nuti hojjetaa jirru isa kana. Amma leeyaawutii isaa hojjenna. Leeyaawutii isaa hojjetiisaaf hundi keessanuu sablaayimii yookaan viijuwaal istiiloo koodiin qabdan jedhee yaada. Kanaafuu zaampii keessan ka'uu qaba. Jalqabaa zaampii keessan raani gochuu qabdan. Raani yoo hin taane isinii hojjetu waan ta'eef zaampiin keessan akkasitti istaarti godhuu qabdan. Apaachee fi maaskinii isinii jalqabuu qaba. Kanaafuu inni suni erga hojjetame browserii keessa deemne lookaali diskii keessa deemne piroojeektii keenya kireeti goona zaampii keessa isinitti mul'ate zaampii keessa hdoksii keessa deemeeti
web jedhaan duratti web waan jedheeruu fi website 2 jedheera. Website 2 dha projektiin keenya hundi keessanuu ilaala. Kanaafuu asirra dhufnee akka haaraatti folderii keenya upload gochuu qaba. Folderii keenya open folder kan jedhu hunda isaa banaa. Gaafa banuu zaampii hdocs keessa deema. Duratti waan baneef waan ta'eef isin immoo keessan achirratti deebisaa. So website 2 dha. Akkasitti naa banaa. Kana immoo balleessaati. Alright. As jalatti folderii create goona. Folderiin keenya image maafi projektii guutuu asii hojjetaa irra waan ta'eef ammallee CSS isa kana lama ammaaf haa qopheeffannu. Booda immoo kan biraallee dabaluu dandeenya waan ta'eef. Kanaaf amma immoo asirraati faayilii create godha. Faayilichi kiyya sun indeeksiidha jechuudha. index.html CSS keessa deemee immoo faayilii CSS create godhuu qaba jechuudha. Layout dot CSS extension keenya CSS dha jechuudha. Kanaafuu CSS kiyya ammaan tuqu asirra dhufee yookaan saabilamiillee banuu dandeettan isinillee anillee isarratti haa hojjedhu inni na rifachiisa waan ta'eef isa baanee projektii kiyya bira deemee website 2 kanaafuu duratti visual studio dha waa hojjedheeruuf naa dhufaa jechuudha. Akkas layoutiin kiyya CSS dha. Indexing immoo HTML partii dha. Kanaafuu index.html irra galeeti HTML barreessaa jechuudha. HTML gaafaan jedhu hin dhufa ofiisaa gaafasin akkas fiddan ofiisaa akkas dhufa. Achiiti fakkeenyaaf isin iddoo title jedhu kana projektii keessan yookaan maqaa fakkeenyaaf Bulee Horaa Yuunivarsiitii yoo ta'e Bulee Horaa Yuunivarsiitii jenneetu barreessina jechuudha maqaa projektichaati. So asirra dhufee amma as ilaalaa hundi keessanuu as ilaalaa iddoon kun fakkeenya webpeejii kana kana jiru garuu inni dhuma kan nuuf fidaa kana iddoo kanaan loogoo jedheera. Iddoo kanaan immoo naavigeeshiniidha. Iddoon kun iddoo islaayidii itti deemuu ta'a. Inni biraa immoo saayid baarii qaba. Inni kun immoo kontentiidha. Bakka kontentiin kee displeetti naa ta'u waan ta'eef isa yoo ta'u inni kun immoo fuuteriidha jechuudha. So layout isaa kana jalqaba hojjannee wanta barbaanne booda irratti dabaluu dandeenya waan ta'eef akkasitti hubadhaa. So inni jalqabaa div jennaani diviizhinii isinitti himeera har'a irraan deebi'u warri ilaalle ilaala. Isa sanii maal jennaani fakkeenyaaf har'a ID'dhaan haa hojjannu. ID'dhaan haa hojjannu. ID'n keenya loogoo eeriyaa. Bakki sun bakka loogoo waan ta'eef. Isuma kana duppilikeet gochuu dandeettan yoo feetane barreessa. Yoo feetane barreessa.
Isa kana immoo ID dha. ID'n kun duratti isinitti himeera. Layout yookaan diviizhinii tokko itti hojjechuuf nu gargaara. Iddoo kanatti maqaa diviizhinii kiyyaa kana kennaa fi inni itti aanu inni kun jechuudha. Isinitti haa mul'isu. Inni itti aanu naavigeeshiniidha. Naavigeeshiniidha. Kanaaf naaf eeriyaa jennaan iddoo kanaan. Isa kana immoo ammallee koppii godhuu dandeettan wal fakkaataa waan ta'eef. Maaf wal fakkaataa ta'a? Hojjaan isaa asii achi isaa wal qixa. Bakki hundinuu wal qixa waan ta'eef haga asitti nu rakkisu, haga islaayideriitti nu rakkisu, bakki nu rakkisu gidduu kana waan ta'eef iddoo kana koppii gootanii asitti peesti gochuu dandeettan jechuudha diviizhinii keenya. Garuu maqaa isaa maal jennaan? Islaayider. Islaayider. So iddoo kanaan loogoo, iddoo kanaan naavigeeshiniidha, iddoo kanaan immoo islaayideriidha jechuudha. Alright. So ahun haga kana yoo deemne islaayiderii irra dhufneerra jechuudha. Islaayidii bira geenyeerra iddoo kana sirriitti na hubadhaa. Iddoo kana sirriitti na hubadhaa. Maaliif diviizhiniin keenya as ilaalaame diviizhiniin keenya akka inni jiru isinitti haa mul'isu. Inni kun bakka loogooti. Inni kun immoo iddoo naavigeeshiniiti. Inni kun immoo iddoo islaayidiiti. Inni kun lama of keessaa qaba. Inni kun haadhoo yookaan paarentii yoo jennuun as keessa immoo chaayildii jira jechuudha as keessa. Inni kun iddoon kun saayid baarii, leefti saayid baariidha. Iddoon kun iddoo kontentiin keenya displeey ta'u. Inni kun immoo fuuteriidha jechuudha. Kanaaf as keessa maalti jira? Haadhoo yookaan paarentii isin jedheera. Isa kanaan haadhoon kun chaayildii of jalaa qaba waan ta'eef isa kanaan meeni jennaan jechuudha. Isa amma isin isa kanaan meeni jennaan. Isa kanaan immoo chaayildii jennaan. Kanaafuu dheengadda isinitti himeera filootii fi kiliir jennee hojjennaa jechuudha. Asaa deebinuuti. Kanaaf diiviin kun maal jedhama? Diiviin kun yookaan ID isaatiin paarent jechuu dandeetta. Paarent jechuu dandeetta. Maqaarra rakkoo hin qabu. Paarentii kana keessa maaltu jira isin jedheera? Chaayildii jira waan ta'eef chaayildiin kun kontentii fi diivii lama jira jechuudha as keessa. Diivii kanaan ID isaa jechuudha. Content yookaan saayid baari. Saayid baari. Left saayid baari. Left saayid baarii jennaan. Ittuma isaa kanaan immoo kanaani saayid baarii isin jedheera. Ittuma kanaan immoo koppii godheet as dhufee content jedhaan jechuudha.
Content jedhaani. Content irra darbee content jechuun isa kanaadha. Achi footeritti nu hafee jechuudha. Layout kana sirreessineen booda gara CSS itti deemnaa jechuudha. Kanaafuu inni kun ala ta'a jechuudha footeriin kun. Maaliif warra kanaan wal qixaa jechuudha. Warra kanaan wal qixaa inni hojjaan isaa wal qixaa jechuudha. Wiirzii isaa jechuudha dhiifama wiirzii isaa haga achiitti wal qixaa waan ta'eef alatti baay'ee hojjechuu qaba. Yookaan meenii wajjin wal qixaa jechuudha. Meeniin asii ka'ee haga asiiti garuu yookaan paarentii jechuudha. Paarentii asii ka'ee haga asiiti. Inni kun immoo chaayildii isiniin jedheera. Inni kunillee chaayildii lammaffaa. Kanaaf saayid baarii yookaan leeft saayid baarii jennaan kanaan immoo kontentiin bakki itti dispilay ta'u jechuudha. Okay, as dhufee DV kan ala baay'eeti. ID is equals to footer. So hagana yoo jenne gara kanaatti dhufee haala isuma irra barreessaa jira waan ta'eef tokkuma editirii fooldarii isa tokko waan baneef kanaafuu asirratti gaarummaa isaa maanti jira Visual Studio irratti jechuudha. Right click gootanii preview isaa ilaaluu dandeettanii jechuudha. Wanta amma hojjettan kana. Preview isaa isinitti mul'isa. Kanaaf akkasitti dhufeera. Amma gara CSS kennaatti deemna. CSS har'a laallu internaalidha. Internaalidha. So internaalii yeroo baay'ee sabbarraa as keessa barraa jechuudha. Style internaalii as keessa barraa kanaafuu maal jennaan jalqaba mee boodii isinitti haa mul'isu. By the way, garaagarummaan isa kanaa isinitti haa mul'isu dursee ka editerii jechuudha. Maaliif yeroo isin barreessitanu style gaafa jettee barreessitu ofiisaa akkas isinii fida. Kun xiqqoo rakkinni hin jijjiira waan ta'eef ka editeroota asirra dhufee haa ilaaluuti. Akkasin naa dhufeera. So body isaa background haa ilaallu. Background blue. Maan ta'e effektii isaa asii ilaala jechuudha. Internal waan ta'eef apply ta'aa jira. Internaalidha isiniin jedheera. Isuma kana gara externalitti finnee hojjechuu dandeenya. Namni dhufee yoo jiraate namni dhufee hin jiru. So waan tokko asirratti hubadhaa. Waan tokko asirratti hubadhaa. Gaappii kana ilaalaa. Gaappii kana ilaalaa haga inni gargari fagaateera. Fakkeenyaaf asirra dhufee isinitti haa mul'isu. Local weebsaayitii maqaa isaa weebsaayitii 2 jedheeraani. Weebsaayitii 2 indeeksiidha iddoo kana. Indeeks. Kanaafuu iddoo kana ilaalaa. Gaappii jira. Gaappiin kun maalirraa dhufa? Gaappiin kun kan dhufu browseriin by default marginii fi paadingii itti kenna. Paadingii asii gadi marginii isaa ilaalaa. Asillee ilaalaa. Gaappii inni qabu. Defaultiin kennaafi jechuudha browseriin. Kanaafuu asirra dhuftanii iddoo kana yoo isinitti mul'ate iddoo kana dhuftanii more tools yoo jettanu developer tools kan jedhu gaafa an click godhu
Achi body irra laala. Body jechuun actual size isaati. Actual size. Body irra laala. Body irra jira amma waan ta'eef iddoo kana laala. Body irra jira. Kanaafu by default fixili saddeet apply itti godheera. Asii achi yookaan boorderiin kun asii achi saddeet akka inni irraa siqu hojjeteera waan ta'eef akka nama divilooperii tokkootti maal godhuu qabna merjinii kana balleessuu qabna. Maafi biroozeriitti apply itti godhe waan ta'eef iddoo kanarratti ilaaltanii user agent style sheet jedha boodiin keenya kun saddeeti jechuudha. Iddoo kana ilaalaa saddeet apply itti godheera. Anaa moti ka godhe biroozerii waan ta'eef akka nama developeritti I should avoid it. Avoid gochuu qaba. Kanaafu avoid godhiisaaf boodii bira darbineet iddoo kanatti universal selectorii fayyadamuu qabna. Universal selectorii fayyadamna. Mergin hin laalla mergin maal ta'e zeeroo jedhuu qabaaniif. Argitanii akka inni as siqeera kun zeeroo jedhee kan saddeet apply itti godhee ani amma gaafa refresh godhu ilaa kunoo gaaffii isaa balleessa jechuudha. So asirra dhuftanii asiin immoo more tools kan jedhu dhufee developerii irra gaafa dhufu kunola negative itti godheera jechuudha balleesseera. Irraa balleessina. Kanaan formatii jenna yookaan layout'ii browserii apply itti godhe irraa balleessuu qabdan. Yoo akkas hin taane kan browserii apply itti ta'a kaatiin itti fayyadamtu apply ta'a booda irratti si rakkisaa jechuudha. So formatingii isaa yoo hammana ta'e gara ID kennaatti deemna. ID yeroo baay'ee haash fayyadamna jechuudha. Haashi fayyadamna. Isinitti himeera. ID'n keenya jalqabaa ID'n keenya jalqabaa loogoo jechuudha. Kanaafuu background isaanii isinitti mul'isu red. Booda sirreessina waan ta'eef isinitti haa mul'atu kunoo isinitti mul'ataa deema. Gaarummaan Visual Studio Code kanaadha. Preview isaa isinii mul'isaa deema. Inni biraa immoo navigationidha jechuudha. Navigation kiyya fidee iddoo kanatti apply godha. Kanaafuu haashidha. Maafi ID fayyadamaa jira waan ta'eef. Background isaa yellow. Akkuma inni isinii galuuf gaizee isinii mul'isa jira malee kelerii isaa booda sirreessina. Gaafa sirriittanii ilaaltanu akkas dhufa. Amman immoo as dhufeetu slide area kiyya fudhadhee asitti background isaa kenna. Gosa kalerii baay'ee jira baay'ee. Asii effektii isaa asii fida. Inni biraa immoo slide areaadha. Hash libreessi banne background brown jedhame. Amma sidebar fi asitti sidebar content jedhama. Okay. Amma parentii copy goonetu asirra dhufee background isaa sirreessaa deemaa jechuudha. Background
Okay. Kun kan kontentiiti yookaan kan meeniiti. Ganaa saayidii kennaa jechuudha. Duratti isinitti mul'iseera waan ta'eef diizaayinii isaa peentii irratti dura isin mul'iseera. Peentii irratti jechuudha isa kana. Garuu amma appilaayi ka ta'e isa kanaadha. Kan paarentiiti. Isa kana tuqee hin jiru. Akkas saayidii erga fideen booda sirreessuu qaba waan ta'eef. So left kana small haa godhutine. Yeroo baay'ee underscore yoo fayyadamne gaariidha. Okay. Asirra dhuftanii kan kanaala baakgiraawundii kennuudha. Suuta barreessa jira waan ta'eef akka isin hubattanuufi. Okay. Amma kan waaqa kan kontentiiti. Baay'ee yoo akkas koppiin goone barreeffama harkaan barreessinanna keessa sensitiiviidha isiniin jedheera duratti beegadha yeroo tokko kilaas keessa isin himeera se'a. Okay. Background. Amma kan waafe fuuteeriidha jechuudha. Fuuteeriidha. Okay. Amma kelerii isaa adda baannee binneera. Kana fakkaata. Garuu amala wiirdiin jira, heetiin jira, maammaan jira, hunda isaa appilaayi goone erga kana addaan baattanii beektaniin booda amma kan fayyadamnu iddoo kana ilaalaa. Inni kun saayid baarii fi kontentiin saayid baay saayid ta'uu qaba malee akkas si'a tokko dhufuu qabu. Amma gara boodaatti deebi'ee asitti jechuudha wiirzii barreessaa jechuudha wiirzii. Wiirzii isaa persentii dhibba haa ta'uti. Persentii dhibba jechuun eessarraa ka'ee seetanii biroozerii kanarraa ka'ee haga biroozerii dhumaa kanarra gaafa ga'u dhibbaa jechuudha. Fuulii jechuudha. Asiitii haga asii dhibbaa jechuudha. Persentii jechuun guutuma guutuutti fayyadamaa jira jechuudha. Kanaafuu heetii isaa immoo heetii addee fayyadamnu mini heetii kan jennu yoo fayyadamne gaariidha. Fakkeenyaaf 50 piiksilii haa kennuufi. 50 piiksil. Asii jechuudha irraan gadeessaa akkas 50 piiksilii haa kennuufi. Barreeffamni kun immoo loogoo kan jedhu gara gidduutti dhufuu qaba. Gara gidduutti dhufisaa fi laayin heetii isaa fayyadamuu qaba. Laayin heetii. Laayin heetiin immoo mini heetiin qixxee ta'uu qaba. 50 piiksil. Kanaafuu amma gadi dhiyaateera jechuudha. Yoo ilaaltanii ilaaltan kunoo duratti ol gubbaa ture amma gadi dhiyaateera. Kan biraa immoo loogoo kan jedhu kuni xiqqoo achi siquu qaba. Achi siqiisaa fi amma kuni garaagarummaa barreeffama gidduuti. Inni kun jechuudha barreeffamoota gidduu isaatti 50 piiksilii fayyadame. Garuu biroozerii irraa achi siquu qaba. Paadingii isaa jechuudha. Paadingii jechuun maal akka ta'e marjinni maal akka ta'e booda laalla tiyeerii isaa. Paadingiin leftiin jira, raayitiin jira, bootaan jira, toppiin jira jechuudha. Amma immoo leeftii waan ta'eef leeftii 2 piiksilii fayyadama. 2 piiksilii gaafa jedhu al siqeera laala. Siqeera gara keessatti achi akkana siqu godheera. So ammallee immoo gidduu kana mee gaappii naavigeeshinii fi gidduu loogoo kana gaappii kennu yoo barbaadane merjinii jennaan.
mergin bottom jechuun loogoo kanaa gaditti persentii piiksilii 10 gad siquu qaba. Ilaalaa kunoo kelerii kana ilaalaa. Fakkeenyaaf adii haa godhuutime waayitii haa ta'uu jechuudha. Waayitii gaafa ta'u gidduu kanaaf kana persentii piiksilii 10 akka gargar fagaatu. Navigeeshinii fi loogoo gidduu jechuudha. So isa kana yoo hojjedhe isuma kana koppii haa godhuute akka asitti. Wal fakkaata waan ta'eef asilleetti jechuudha iddoo kanatti. Iddoo slaayidiin kennu displeetti nu ta'ulletti gargari haa fagaatu. Adiin gidduun dhufa jira laalame. Iddoo kun gaappii ani piiksilii 10 kenneef jechuudha. Alright. Fuuterii gad siquu qaba. Fuuteriin immoo gadi siqiisaaf maal fayyadamuu qaba? Paarentii irra ta'uu qaba jechuudha. Margin bottom 10 pixel gadi siqee jechuudha. Maaliif kun chaayildii waan taaneef chaayildii irratti miti. Garaagarummaan paarentiin akka inni chaayildoota kana nuu qabatuuf nuu fayyadamne malee bu'aa baay'eeyyuu hin qabu. Bu'aa inni qabu akka inni chaayildoota kana nuu qabatuuf asiif fayyadamne. Garuu ammoo merjiniin kan fuuteriitii fi kan paarentiitu gargarii siquu qaba malee chaayildii as keessa waan jiruu fi infektii hin fidu yoo chaayildii keessa fayyadamtan. Kanaafuu akkasitti hubadhaa. Paarentii irratti merjinii isaa bootemii isaa 10 kenneefi jechuudha. Okay. Saayizoota immoo kontentiin kenna xiqqaatuu qaba. Persentii 20 qofa haa ta'uti. Bal'inni isaa immoo 400 nuuf haa ta'u. Heetii isaa jechuudha. Bakki barreeffamni kun displeetti ta'ullee gargarii 400 gargarii siquu qabaa jechuudha. Kana jechuun isin ta'a mul'isuuti. Kunoo kana jechuudha. Bal'inni kana 20 godhe. Asii haga asii persentii 20, asiitii haga achii immoo persentii 70 fayyadamaa jechuudha. Eessarratti inni kun dhiifama 70. Maafi kontentiin keenya 70 ta'uu qaba. Isuma kana koppii godheetu leeftii bira dhufaa jechuudha. Leefti saayid baarii bira dhufee garuu inni kun kan ta'uu qabu 20 ta'uu jedheera. Hojjaan isaa garuu wal qixa. Paadingiin isaa barreeffamee jechuudha. Asirratti achi siqiinsi meeqa ta'uu qaba? Persentii 2 ta'uu qaba. Okay, kontentii hir'isuu qabna. Left sidebar. Widzi isaa 100 haa ta'uuti. Haadhoo jechuudha paarentii. Hin dhufa rakkoon qabu. Kun haa dhufu hin dhufa akkamiin finnaa? Alright. Kanaafuu persentii 100 keessaa kan immoo 20tti kontentii immoo 70tti yookaan 75 haa ta'u. 75 haa ta'u 75 fi 20 irratti haa ta'u. Okay. Kanaafuu maal goona? Maaliif akkas akka inni rabbashe isinitti hima waan ta'eef
Ishi parsantiin kenna dhibba isin jedheera. Asirratti wanti si hubatuu qabdan asitti haga achi dhibba isin jedheera. Wanti amma asitti apply ta'aa jiru hundi isaa marginii ta'uu danda'a. Parsantii lama. Piksilii amma nu asifatan bootomii maanii kan jennee fayyadamu hundi isaatu eessarraatti sabtiraaktii irra jira. Wiirtii irra godha jira waan ta'eef akka inni akkasitti rabbaanye maal godhuu qabna. Asirra dhufne yuunivarsaal selektarii irratti boordarii kenna booksingii jechuudha. Books saayizingii isaan fayyadamuu qabna. Boorder books. Yoo isa fayyadamtan kaalkuleeshinii inni asirraatii fudhatu parsantii dhibbarraa fudhataa jiru kun hunda isaa akka inni asitti dhiis yookaan akka inni consider godhee jechuudha inni kun. Inni kun. Dhaqnee haalaa luutime. Okay. Okay. Almost in dhufa asirra dhufneetti immoo maan goona navigation irra okay. Considering left side kenna fi contentiin maan ta'uu qaba filooti ta'uu qaba jechuudha. Filooti mala isiniin dhufu filootiin kenna leftii ta'a. Leftii haa ta'uti. Kanaaf nu jeeqa jira waan ta'eef contentiin ammoo gara mirgaarra haa ta'u. Filoot right. Gara mirgaarra haa ta'u. Kanaaf iddoo isaa wal jijjiiree ture amma deebi'eera kun iddootti. Argitanii? Kontentiin gara mirgaatti as naa darbu saayid baariin gara bitaarra naa ta'uu jedheen filootii irra. Eessarratti chaayildi irra dhuftanii jechuudha. Chaayildi irra dhuftanii filootii isaatti himuu qabdanii gara inni filoo godhu. So basically almost hojjannee jechuudha. Basically garuu hunda isaa adjust goonee sirreessuu qabna. Hunda isaa adjust godhuu qabna. Inni kun paarentii wajjin waan ta'eef fuuteriin jechuudha. Paarentii wajjin waan ta'eef clear kan jedhuun sirraa inni. Clear kan jedhu property jira. Isaan sirraa jechuudha. Isa immoo as dhufneet iddoo kana dhufne isa kana immoo kilaasii haa jedhu inni. Kilaasiidha jechuudha. Dootii fayyadamee jennaan kilaasiidha. Clear fix after jechuun paarentiin booda jechuudha. Paarentiin booda wanta hunda isaa clear naa godhu jennaan. Kontentiin keessa waan jiruu fi kontentii isaa si ibsuu qabdan. Kontentii isaa saayid baarii fi kontentiidha jechuudha. Okay. Display isaa bilookiin nu ta'uu qaba. Display isaa sirra'uu qaba jechuudha. Bilookii haa ta'uti. Asirra dhuftanii kiliirii gaafa isin jettanu boozi. Lamaan isaanii kiliiriin sirraa. Kan chaayildii garuu filootiin sirraa'e. Filootiin sirraa'e. So iddoo kanaatti kooppii godhee kilaasii waan ta'eef keessa deemuu qaba. Paarentii keessa deemee kilaasii asitti fayyadamuu qaba jechuudha. So akkanatti sirraa'ee dhufaa jechuudha lalaafuma. Inni kun isaan paarentii keessa jiran filootiidhaan sirreessinee saayid baay saayidii akka dhufan goone. Isa paarentii fi isa fuuterii immoo kan ittiin sirreessine kiliiri kan jettu kilaasii asitti kireet goone. Kiliiri kan jettu kun akka isaan saayidii isaanii sirrii qabatu nuuf godhaa jechuudha. Kanaaf
almost yoo akkas hojjenne akkasin nu dhufa amma maanti nu hafa rappi godhuu qabna jechuudha walta qabuu qabna ijoollee yoo dhufa jiraatan tarii okay akka kanatti rappi nu ta'utu qaba jechuudha akkasitti sirra'uu qaba inni kun sirra'ee isaa fi maal goona wanti guddaa hojjetan hin jiru asirra dhuftanii HTML keessatti dhuftanii diibii dabalaa jechuudha diibii hundi isaa wanta rappi nu godhu inni suni eessarra jalqaba boodiirra jalqabuu qaba diibii asii dabaltanii aga eessaati jechuudha diibiin keenya kuni hamma fuuteriitti jechuudha fuuterii of keessa qabatuu qaba okay asii cufuu qabna eessa dhufna asii dhufneetu ID kenninaaf ID isaa maal jennaani container maqaa feetan kennuu dandeettan containerii jenna asiiti koppii gootane CSS isaa hojjetarra waan ta'eef asitti kun baay'ee ordering mattering godhu ordering mattering godhu iddoo feetanii haa ta'uuti fayyadama okay container kun width isaa qofa control gochuu waan barbaannuuf fakkeenyaaf percentii 100 yoo kennitane as it is dha jechuudha waan tokko effect hin qabu percentii 100 yoo kennineef effect hin qabu garuu hunda isaa wanta nu qabuu qaba waan ta'eef as dhufne maal godhuu qabna percentii lakkoofsa isaa irraa dhisuu qabna jechuudha 80 yoo nu ta'e yookaan let's say 50 haa jedhuun percentii 50 naaf ta'u gaafa refresh godhu dhufeera jechuudha dhufeera garuu maantu hafa merjiniin keenya awutoo nu ta'uu qaba yookaan senterii isaatti nu ta'uu qaba akkanatti senterii nu ta'uu qaba as dhufeetu marjinii isaa awutoo jedhaan jechuudha gaafa ani awutoo jedhuun refresh gaafa gootu gara gidduutti dhufa amma peejichi almost finneerraa jechuudha maanti nu hafa babbareechuu fi isa gidduu kana baasuu maal godhuu isaa merjinii isaa kana balleessuu gadi butuu ol butuu akkasitti hafa almost peejiin keenya amma kanaa wal fakkaatu deema amma isinitti yoo effektii isaa mul'isaa adeemuti iddoo kana laala gaappii duratti 10 kenneef loogoo kana akkasitti 10 kenneef balleessuu qaba jechuudha amma tokko isa balleessisaaf loogoo bakka jennu deemneet isa kana nu barbaachisu waan ta'eef kelerii isaa balleessa paarentii irratti baay'ee girzi qofaadha kan nu barbaachisu malee fi marjinii kana qofa ta'e haala ga'ee guddaa kan taphannu chaayildii irratti jechuudha chaayildii saayid baariiti jechuudha kanaaf loogoo bira dhufee piksilii meeqa gadi deem jedheeni 10 waan ta'eef 0 haa godhu 0 haa ta'uuti jechuudha zeeroo ta'ee jechuudha gaappiin gidduu jira zeeroo ta'e kan kanaallee 0 godhuu qabna isinitti akkaataan marjiniin maal akka ta'e paadingiin maal akka ta'e isinii mul'isuuf malee baay'ee leen barbaachisu gaappii isaa marjiniin db gidduutti jechuudha db yookaan elementii fi elementii gidduutti marjiniidha kontentii fi db jechuudha yookaan elementii tokkootii fi barreeffama tokko gidduu kan ta'u paadingii ta'a jechuudha asii haqa asii fakkeenyaaf boordarii kana haqa asii barreeffama waan ta'eef kontentii gidduu paadingii fayyadamna elementoota gidduu garuu marjinii fayyadamna jechuudha ammallee irra deebi'ee kanallee balleessuu qaba naavigeeshinii irra persentii 10 jedha isaallee balleessa
Slide bar irratti 10 jedheeni isalleen balleessa. Tarii isa kanallee balleessuu dandeenya. Gaafa isa balleessitanu gaappiin jiru kun hundi isaan bada. Okay. Almost gaappiin kanaa badeera. Jarri kun maaliif gaaffii horatanii jarri kun asii asii 20 qofa kenneefi kan ammoo 70 kenneefi parsantii 5 qooduuf hime iddoo kana. Asitti 75 asitti 20 waan ta'eef 5 sammee haa guutuufi. Guuteera jechuudha. Maafi wiirziin hagasii waan ta'eef 100 keessa kun 25 inni kun immoo 75 qabate waan ta'eef hin guunne jechuudha. Okay. Gaaffii kana ilaalume. Okay, asirratti fuuter irratti immoo kana hojjenne jechuudha. Wiirzi isaa akka hojjenne wiirzi isaa 100 ta'uu qaba. Persentii 100 jechuudha. Achi guutuu qaba. Heetii isaa mini heetii hojjedha baay'inaan. Mini heetiin haa hojjennu. Heetii irra mini heetii wayyaa. Eksilee 20 akkasumallee barreeffama gidduu barreeffama jechuudha isa kana barreeffama fuuteriin kun achi siquu qaba waan ta'eef laayinii heetii isaan qixxee heetii haa ta'uuti. Okay. Efektiin jiru. Paadingii isaa hojjennu. Paadingii isaa parsantii leeftii irraati parsantii 2 achi siquu qaba. Barreeffamni isaa sirrii miti moo? Siqeera. Okay. Kanaafuu almost kana fakkaata. Gidduutti gaaffii gaafachuu dandeettani. Sirreessaa deemna waan ta'eef. Jirtani yaa jara. Akkam isinii galaa jira? Eeyyee bareeda. Guyyaa jalqabaa wanta isin himuu jira waan ta'eef. Eenyudha kan hojjetaa jiru? Derajee bira moo eenyu? Asna bira. Anuu hin beekne na jeeqaa jira xiqqoo. Okay. Kanaaf amma haalaalluti iddoo kana haalaalluti.
iddoo kanaa ilaaluuti. Almost isa akkasii finneerra. Garuu laalame caafiin isaa ol tuqeera. Caafiin isaa ol tuqeera innillee gabbuu qaba. Asilleen immoo ol ba'uu qaba fuutiin kun. Kanaaf merjinii isaa fayyadamnaa jechuudha. Haadhiin adoo ta'een merjinii fayyadamna. Merjinii kana yoo fayyadamtanu tooppii jettaniin kana. Kanaan tooppii ta'a kun leeftiidha. Kun immoo raayitiidha. Kun bootomiidha jechuudha. So loogoo bira deemnee merjin isaa barreessina. Merjin toop 10 gassiquuti. Effektii isaa asirra ilaala. Gaafa refresh godhu gadi siqee jechuudha amala. Background isaa isinitti mul'iseeti hojjedhee isinitti haa mul'isu. Background isaa adii waan ta'eef black haa ta'u. Black haa ta'utu. Laaltanii akka inni gadi siqe. Siqeera kun. Ammallee inni kunillee ol siquu qaba fuuteriin kunillee. Fuuteriin kunillee ol siquu qaba. Fuuteriin kun immoo fuuterii bira deemtanii barreessitan. Marjinii isaa bootomiidha. Bootomii isaa 10 ol siquu qaba. Siqeeraa jechuudha laalaa kunoo gaaffii isaa. Akkasitti fidanii kun merjiniidha. Merjinii asii oliidha yookaan bootomii isaa jennaani akkasitti ol siqsuu danda'uu qabaatan. Garuu wanni guddaa maalidha? DV keessa sirrii hojjetuu qabdan. DV isaa yoo akkaataa isa sirrii hojjenne isiniif hin dhufu. Isiniif hin dhufu. Koodii isaa isin erga waan ta'eef hin sodaatina. Yookaan irra deemnee hojjenna yoo isinitti cimee raate. Kanatti nu jeeqe waan ta'eef isa san sirreesse. Gaaffii isa ani chaayildi irratti 10 irraa gasiiqe jedheetu appilaayitti ta'e waan ta'eef keessaa balleessa marfee garuu kelerii isaa kanaatiif kana adda baafanne. Kelerii jara tokko yeroo waan ta'eef kallattii adii haa ta'u. Adii haa ta'uuti. Argitanii isa kana duratti gaaffii kan ture kan chaayildi irratti merjinii isaa kennetu jeeqe waan ta'eef irraa baase amma so akkasitti isin dhufee erga kana hojjenne booda liinkii as keessatti naavigeeshinii irra hojjenna liinkii saayid baarii kana irratti hojjenna achi slaayidarii asii finna bakka loogoo kana irralletti loogoo hojjenna waan ta'eef baay'inaan lee'aawutii isaa har'a fidneerra almost gaaffii yoo qabaattan gaafadhaa akkamiin asirratti appilaayi akka kun hunda isaa ilaaluuni amma almost namni hundinuu wal qabatee qaba waan ta'eef kilaasa amma achi isinillee hojjettanii natti mul'ittani. Kanaafi kana ammoo kelerii isaa booda sirreessina amma kelerii bootaa isaa isin himee saayizii isaa amma hir'inna saayizii isaa illee kanallee asirrallee hir'isuu qabna kanarrallee hir'isuu qabna kanarrallee bakka inni guddaa ta'etti guddaa goona sani booda sirreessina saayizii malee wanni hundinuu sirraa'eera amma kanaaf mee warri gaaffii qabdan nu gaafadhaati maan fakkaata mee yaada isinirraati gammachuu garramaa mee maan fakkaata isinii gala jira.
Ehe. Oke, irra deebitanii? Bakka irra deebi'a. Erga isin irra deebitee isinii galeeti isinillee beekta barreessuu maltane koodiillee wanni isinii erga warra karaa keessaa isinii erga. Kan asirratti postiin godhu waan ta'eef karaa keessaa isinii erga. Garuu shaakaluu qabda. Shaakallee fixuu qabna. Eenyudha namni suni Abarraa Waggaarii? Okay, rakkoon qabu. Sa'aatii qofa ajjeesti godhi sitti mul'isa waan ta'eef. Sitti mul'isa rakkoon qabu. Sa'aatii kee qofa ajjeesti godhi na dubbisi karaa keessaa. Baay'ee hin sodaatinaallee yoo isin jalallee darbe ani sa'aatii keessanii kennee tokko hundi keessanuu barreessaa hojjetaa deemuu qabdanii. Kanaafuu akkasitti hubadhaa hin sodaatina yoo isin jala darbellee dhuunfaan na dubbisa kophaallee isin hojjechiisa waan ta'eef. Baay'ee gaariidha baay'ee dhuftaneettanii almost namni 10 wayiidha. Almost nama 10 naannoo 8 hubadhaa galatooma koodii isaa isinii erga piraaktisii gootanii ammallee immoo isi hojjechiisa isa kanarra turra xiqqoo irra turreeti ammallee jira merjiniin jira paadingiin jira box saayizingii maaliif akka fayyadame duratti isinitti himne guyyaa dhufuutti himee kan biraa jalqabna waan ta'eef naa galatooma.